Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya matoota oduu har'aa qabannee dhiyaanneerraa matoota oduu har'aa waliin an abdii fixeeti. Godina Harargee Baa'aanaa Cinaaksatti namni tokko humnoota poolisii addaa naannoo Somaaleetiin ajjeefamuutu himamaa jira. Jiraattonni akka jedhanitti ammayyuu poolisooti kun aanaa sana keessatti uummata waliin walitti dhukaasaa jiru jedhu. Weerara poolisii humna addaa naannoo Somaalee kun daangaa Oromiyaa cabsuudhaan raawwateen ammoo haga ammaatti lammiileen Oromoo 150 ta'an ajjeefamuus liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa ibsa isaa tibbana baase keessatti ifa godhee jira. Ibsi kun itti dabaluun kun weerara mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti itti yaade geggeessaa jirudha jedha. Oduduma wal qabatee warraaqsi haqaaf demokraasii naannoo Somaalee aguuggii poolisoota addaa Somaalee jedhuun waraana uummata Oromoo irratti wayyaaneen geggeeffamaa jiru ni balaaleffannaa ibsa jedhu baasee jira. Itti gaafatamaa warraaqsa haqaaf demokraasii naannoo Somaalee kan ta'an obbo Jamaal Diriyyee Kaliif uummati kun diinni isaa mootummaa wayyaanee ta'uu hubatee wayyaanee irratti fuulleffachuu qaba dhaamsa jedhus dabarsanii jiran. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaa magaalaa Mugar keessaa namooti 4 erga hidhattoota mootummaa wayyaaneetiin mana isaaniitii ukkaanfamanii fudhatamaniin booda bakka isaan bu'an dhabamuu himame. Baqattooti Oromoo 300 ta'an Somaaliilaandii magaalaa Hargeysaa irraa qabamanii humnaan gara Itoophiyaatti deebifamanii. Daawwattoota keenya kun matoota oduuti oduu idileen walitti deebina gama kootiin nagaatti.